بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها جدو أرأى كتا صدفة رجرة كتا دربي كيستي كتا توقف لما فا كيستي وانتوتا نما مسلمة رتي تركامة أن كنين غرغرة دبني جرة har ammoo inshaallah wanti ilaallu maalidha? Gaafilee qabrii sadan yookaan kitaabni kun akkuma jalqabaa seensa irratti dubbanne gaafilee qabrii sadan irratti xiyyeeffateetiin deema jennee yookaan hundeelee yookaan piriinsiipiloota sadan jedhameetiin kan ilaallamu jechuu. Inshaallah har'a isa ilaallaa asitti dhaabne jechuudha iddoo isaa. Fa'iidaa qiila laka yoo siin jedhame mal usuulu thalaasatu maali usuulli yookaan qajeelfamoonni usuula jechuun hundeelee jedhanii ni hiikanii yookaan afaan biraatiin piriinsiipiloota jechuu afaan ingiliffaatiin piriinsiipil ka jedhamudha. Afaan keenyatti immoo qajeelfamoota jechuu. Maali qajeelfamoonni athalaasatu sadan allati yajibu qajeelfamoonni sadan allati yajibu kan dirqama ta'u alal insaani namarratti macrifatuha isii beekuun. Qajeelfamoonni sadan isii beekuun ilma namaa irratti dirqama ta'u maalii jedha. Qajeelfamoonni sadan kunniin gaafilee qabrii sadanii. Faqul jedhi macrifatul cabdi rabbahu beekuu gabrichaati rabbii isaa. Rabbiin kiyya ibalu jedhee beekuudha. ودينه ديني إسال لي بيكو ونبيه نبي إسال لي بيكو محمدا محمديني صلى الله عليه وسلم. وانتو تصدين كنين بيكو تو أجيل فموتا يوكان هنديلي أمانتي قرقودة جد أمانيتين كان بيك كمان سدن كنيني جيشو. كافلين قبري سدنيس وانتو تكنين رتتي فتا جيشو. فإذا قيل لك يوسين جدامي من ربك ربين كي إينيو يوسين جدامي فقل جدي ربي الله ربين كيا الله أجدي الذي إسا رباني نقدسه وربها قدسه جميع العالمين عالم قنده قدسه بنعمه نئمالي إساتين يوكان طلوت إساتين طول إساتين يوكان نعمة إسا براتين كعالم كنين هنده قدسه أجدي وهو إني معبودي قبر ماكية كان يسقبر يجو ليس هنتاني لي أنا فنتاني معبود قبرمان سواه إسمالي نافنتاني قبرمان إسمالي كان أني قبر إسقفا جتو الله يقفا. والدليل رقان قوله تعالى جت ربي والآن تأتي إن اسمال كجل الحمد لله رب العالمين كان جلولا. الحمد فارون هندي كبجا في جاللو جين كم فارسا لله الله تعالى. الله ينسون أين يوجد أمي قافين قافتم إني أنه رب العالمين. ربي عالم هنداك تأي ربي عالم هنداك تأي ربي جتون هي كان مالي ربي جتون مال جتون إن شاء الله مي هي كجت ربي جدو كنا ها إلى اللو ربي جتوني يوكم بكما تأي الله مكا سجلتمي سجل قرآن في حديث كيستي نوفدو بتجرى مكاو في سجلتمي سجل كلامني سي حفظه هي كايسي تلي كدلاجي تولشيتين هو جنة سينا جراميتين وادا سينا مساني مقالي سجلتمي سجلن كنين كيسا توكو ربي كجدولا ربي كجدو مقالي الله كيسا إسا توكو مقالي سجلتمي سجلن كيسا جيشو أكاسوما جيش ربي جدو كوني هي كاهدو قبا هي كالي كنين أكاتا غرغراتين إلالو لندينا هي كالين كنيني سي توكوفا هي كمال جدو فكيسا قباني uumaa hiikaa jedhu rabbi jechuun uumaa jechuudha. Rabbi jechuun guddisaa jechuu murabbii akka qara jennisan jechuu. Rabbi jechuun raaziq hiraa kanamaa hiru. Rabbi jechuun naasirii tumsaa. Rabbi jechuun haadii qajeelchaa. Rabbi jechuun malika yookaan mootii akkasuma mallee gooftaa akkasuma maalika yookaan handhuurfataa ka wanti samiif dachii keessa jiru kun
qabeenya isaa qofa ta'ee jechuudha. Jechi rabbi jedhu hiikkaalee kanneen qabaa jechuudha. Kanaaf rabbil caalamiin jechuun maali? Uumaa aalama hundaa, takki ammoo tumsaa aalama hundaa, guddisaa aalama hundaa, hiikkaalee isaa kanneen hundaan hiikuu dandeenya jechuudha. Aalamiin jechuun aalama jechuun hoo maal jechuudha? Aalamiina jechuun aalamiina jechi jedhu kun danuudha. Danuu jecha maal jedhuuti? Aalam jedhuuti. Danuu fi qeenxee waan jedhamu ni beektan jedhee yaada. Singulaarii fi pluraalii waan jedhamu jechuudha. Singulaariin isaa yookaan qeenxeen isaa maalidha? Aalam ka jedhudha. Pluraaliin isaa immoo aalamiina ka jedhu. Aalamiina jechuun kun maal jechuudha? Aalama jechuun maali? Wakullu man siwallaahi aalamuun. Wanti rabbiin malee jiru, Allaahii malee wanti jiru hundi aalama. Wakullu hundi yookaan cufti man siwallaahi nama Allaahii malee jiru, wanti Allaahii malee jiru hundi aalamuun aalama. Aalama jechuun wanta Allaahii malee jiru. Waan rabbiin malee jiru yoo jennu uumamaadha. Uumamaan hundi aalama jedhama. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa uumaa maaliiti? Aalama hundaati yookaan uumamtoota hundaati. Uumamtoota hundaa kan uume eenyudha? Allaahidha jechuudha. Wa'ana ani jedhan sheekni abbaan kitaaba kana qopheessan Sheekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa'ana ani waahidun tokko min dhaalika alaalami, aalama sanirraa ta'eeti yookaan waan rabbiin malee jiru keessaa tokko anaa jedhani. Akkasii aalama jechuun maalidha? Man siwallaahi, nama Allaahii malee jiru, waan Allaahii malee jiru, wanti Allaahii malee jiru. Namni nama ta'ee uumamtoonni biroos kan Allaahii malee jiran maal jedhamanii beekamanii? Aalama jedhamanii beekamanii. Asitti waan dubbatutu barbaadu tokkotu jira. Jalqaba kanarratti usuula sadan jennee dubbanne san irratti usuulonni sadan maalidha innee? Rabbiin beekuu, nabiyyii beekuu fi diinii beekuudha waan jiru dubbannee jirra. Gaafii qabrii wanta jedhamu jira. Gaafiin qabrii yaa akkuma beekamaa ta'e sadii. Jalqaba arkaanni imaanaa 6. Arkaana imaanaa 6 keessaa inni tokko al-imaanu bil-yawmil aakhir isa jedhudha. Guyyaa boodaatti amanuu jechuudha. Guyyaa boodaatti amanuu ka jechi jedhu kana keessa wantoota seenan keessaa inni tokko maalidha? Gaafilee qabrii keessatti namatti dhiyaatanitti amanuu kan jedhutu keessa seenaa jechuudha. Gaafileen qabrii keessatti gaafatamani gaafilee sadii akkuma beekamaa ta'e. Innis man rabbuka, rabbiin kee eenyu ka jedhudha. Kasi uume eenyu? Eenyutu mootii kee ta'ee, gooftaa kee ta'ee si guddiseeti addunyaa kanarratti gabbaraanii turte? Gaafii jedhudha tokkoffaan. Rabbiin kee eenyu gaafii jedhu. Lammaffaa maa diinuka, diiniin kee yookaan amantiin kee maali gaafii jedhu. Inni sadaffaan hadiisa keessatti akka dubbatame jechichi maal jedhaa? Maa haadha rajuluu ladhii bu'itha fiikum. Namichi yookaan namni isin keessatti ergame kun eenyu ka jedhudha. Gaafilee kanneen sadaniif deebiin maal ta'uu qaba? Gaafii qabrii kana jalaa bahuudhaaf rabbiin kee yoo jedhame gaafatame Allahi jedhee deebisuu qaba. Diiniin kee maal yoo jedhame diiniin kiyya islaamummaadha, amantii islaamaati jedhee deebisuu qaba. Nabiyyiin namni si keessatti ergameetiin isin keessatti ergamee hordofaa turte eenyu yoo jedhame Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka jedhu deebisuu qaba jechuudha. Yoo san hin deebisinii gaafiin qabrii keessa qixaaxni itti cimuu danda'a jechuudha. Akkasii gaafilee qabrii sadan kanneen qabatuu qabna. Itti aansee sheekni maal jedhanii ragaa wantoota armaan olitti dubbatame kanarratti dhiyeessuu barbaadanii fa'iidaa qiila laka yoo siin jedhame bima arafta rabbaka, rabbii kee maaliin beekte? Rabbii kee uumaa kee rabbi ni jira jenne rabbii kana maaliin beekte? Jiraachuu isaa uumaa ta'uu isaa maaliin beekte yoo jedhamte faqul jedhi. Wanti ittiin isa beeku bi'aayaatihi mallattoolee isaatiin, wa makhluuqaatihi uumamtoota isaatiin, mallattoolee isaa uumamtoota isaatiin isa beeka. Wa min aayaatihi mallattoolee isaa irraa, mallattoolee Allaahii irraa, rabbii kanaa irraa allaylu halkanii, wannahaaru guyyaa, washamsu aduu, walqamaru ji'a. Kanniiniin isa beeke. Wantoonni kunniin uumaadha uumetu jira jechaa dubbatanii. Fakkeenya meetii intala moobaayilii yookaan bilbila harkatti qabannee deemnu kana warri rabbi hin jiru jedhee amanu yookaan eetistii warroonni jedhaman osoo fakkeenya moobaayilii amma harka qabattee deemtu kana eenyuyyuu hin uumne akkanumaan dhufee osoo jedhamanii nama kolfanii maal jettee moobaayilii kana akkanaan dhufe jetta?
waatu uume waatu hojjete maal faaktarii wayii keessatti yookaan ammoo waarshaa wayii keessatti hojjetameetiin dhufee jedhaniitiin nama mormu. Garuu uumama akkana fakkaatu kanniin halkanii guyyaa aduu ji'a kanniin babbareedaa akkana jijjiiru kanniin dingata dhufee yoo jedhan hin saalfatanii. Akkasii wantoonni kunniin maal ibsanii rabbiitu uume jechaa ibsan mallattoolee rabbiiti. Wamin makhluuqaatii uumamtoota isaa irraa ka rabbiin jiraatu ibsan keessaa maal fa'a as-samaawaatu sab'u samiiwwan torba wal arduuna sab'u dachiilee torbanii dachii torban kunniin maal ibsanii rabbiitu uume jechaa ibsanii jechuudha. Dachii torba yoo jedhamu Afrikaa, Eeshiyaa, Yuuroop, Ameerikaa, Saawuz Ameerikaa, Noorz Ameerikaa, Awustiraaliyaa kanneen hin se'inaa. Dachii akka amma nurra jirru kana dachii asii gadillee dachii meeqa jira? Dachii torba jira. Waan akkasii jechuudha malee dachii torba jechuun ardiilee torban hin se'inaa. Waan fiihinna ammallee warra isii keessa jiru uumamtoota rabbii keessaa maal fa'aa samii torban dachii torbanii fi waman wantoota yookaan namoota fiihinna isii keessa jiran wantoota isii keessa jiran hunda dachii kanarra waa hedduu jira. Uumamtoonni kunniin hundi rabbiitu na uume jechaa himanii jechuudha. Uumaa bayyinahumaa waan jidduu jira lamaanii illee jiru. Qilleensa garagaraa, hawaa garagaraa, elementoota garagaraa kan qilleensa kana keessa jiran naayitiroojiinii, oksijiinii, kaarboon daayoksayidii, aarganii minaamin jedhaniitiin kan jiran kunniin hundi uumamtoota rabbii irraa jechuudha. والدليل قوله تعالى رجان كنا جت ربي ولا أنا تأتي مالك جيرو ومن آياتي ملتولي جرات ربي ملئسا كيسا الليل هلكني والنهار قيا والشمس أدو والقمر جيا لا تسجدوا إن سجودنا يكان إن سجدنا للشمس أدو داف ولا للقمر جاء في الله سجدنا واسجدوا سجدا لله الله داف سجدا الله يقف سجدا ملي ودوتا كنيهم دافون سجدنا الله يسون إنه الذي خلقهن إسان أومي وانتو تكنين كأومي الله يجون إنه الذي خلقهن وإسا وانتو تكنين أومي يجو الكنغو يا أدو جي أمنامنا كجدو كنين كأومي إن كنتم إسا قفا سجدا يوم هلتاتن إياه إسا قفا تعبدون كنجبرتن إسا قفا كنجبرتن يو تاتني إنو سجدا الله قواف سجدا وقوله تعالى أما ليش ربي والآن تأتي إن ربكم ربين كيسان يوكان غوفتان كيسان الله إله غوفتان كين إنجو الله قفا غوفتا بران قبل يسوس غوفتا دا كان غوفتا دا مالين غوفتا دا كجرو كجيبا غوفتان كيسان إنو قفا جدا الله قفا جدا ربين كنو سرارا فورين يوكان قبيا فورين تقع فورين يوكان تقع أما ربي مال قدي جدا شوفي جرا ربين كيسان غوفتان كيسان الله إله جدا شوفي جرا الذي خلق السماوات والأرض إساء أومي السماوات سميواني في والأرض دتشي سميف دتشي كأومي راجل ربين في 6 أيام لكي قويا جها كيستي لكي قويا جها كيستي وان قويا جهاتي كتاتو كيستي كأومي ثم استوى إرقا سمي دتشي كنين أومي بودا أولتأي إرقسي ثم إرقسي استوى أولتأي على الأرش أرش الرد أرشي الرتي أولتاي ربي أرشي والجرا سامي داتشي أوميتين أرشي الرأ أولتاي جدي إرقى ربي أكان نونجري جنية فلاتو دامالي أكاميت أولتاي يوم أولتاي أتشدو رئيسة توري غافين جرنو فان برباتيسو ربي أن أرشي والجرا ديمي أكاشي فلاتو قبنا نيچو كناف ربي يسجرا أرشي وال يوغسي نها قوغا اللهين الليل النهار هل كان نها قوغا مالي أنا قوغا النهار قوغا halkan fidee guyyaa itti naqaa achi booda guyyaan maal ta'a halkan ta'a jechuudha halkan jijjiirama akkasuma mallee guyyaallee maaliin haguugaa halkaniin haguugaa halkanillee guyyaan haguuga guyyaallee halkaniin haguuga kana jechuun maali wal jijjiiruu isaanii ibsuudhaaf guyyaan dhufeetiin fakkeenya deemee guyyaan gara sa'aatii galgalaa dhadhuma dhiyaataa deemuun magriibni dhadhuma dhiyaataa deemuun dukkanni maal ta'a deema itti dhufaa deema dhufee haguugee waan guyyaa jedhamu balleesseetiin halkan bakka bu'aa jechuudha. Akkasuma guyyaa guyyaan illee maal ta'a halkan dhufeetiin haguugaa halkan maal ta'a halkan deemee
booddee guyyaan dhufaa jechuu. Yaxlubuhu hasiisa isa barbaada haala ta'een, hasiisan jechuun ariitiidhaan isa barbaada haala ta'een halkan kun guyyaa maal ta'a haguuga. Kana jechuun maali? Guyyaan illee halkan haguuguun isaa, halkan illee guyyaa haguuguun isaa saffisaa wal jijjiiraa deemaa jechuudha. Dalagaa kanneen keessatti dogongorri hin seenu, hanqinni hin seenu akka dalagaa ilma namaa. Wanti kun hundi saffisaan wal jijjiiraatiin akkasitti deemaa jechuudha. Washamsa wal qamara wal nujuuma akka afaan Arabaatti, seera lugaa afaan Arabaatti wanti tokko jira, atfii waan jedhamu jira. Atfii jechuun akkamii? Jecha kun jalqaba kanarratti rabbi maal jedhee inna rabbakumullahu alladhii khalaqa as-samaawaati wal arda washamsa wal qamara jedhamee hiikama. Rabbiin keessan Allaahidha. Allaahin sun eenyu? Alladhii khalaqa as-samaawaati wal arda washamsa jechuudha. Isaa uume samiillee, dachiillee, aduullee, wal qamara ji'allee, wal nujuuma urjiileellee musakharaatiin bi'amrii haala laaffifamoo ta'aniin, bi'amrii jechuun ajaja isaatiin laaffifamoo haala ta'aniin isaan uume. Wantoonni kun hundi ajaja rabbiitiif laaffifamoo. Ajaja rabbii hundi isaanii takkaan fudhatanii. Tokkochuu ajaja rabbii hin falleessu. Aduun illee waan dalagi jedhamtee ni dalagdi. Jiin illee ni dalaga. Urjiileen illee ni dalagan. Ajaja rabbiitiif laaffifamoodha. Alaa dhagaa naqaa rabbiin hun jedha yookaan qalbii as kennaatiin dhagaa jedha rabbiin. Lahu isa qofaaf ta'aadha. Al-khalqu uumaanis wal amru ajajnis. Ka uumullee ka ajajullee ana qofaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf wantoota kanneen ajajeetiin halkanillee, guyyaallee, aduullee, ji'allee dalagaa isaanii akkana qoodee fi ka wanna jedheetiin ajajee ka isaan uumullee ana qofaa jedha rabbiin. Tabaaraka guddate Allahin guddate. Allahin sun eenyu? Rabbul aalamiin. Uumaa aalamaa ka ta'e, gooftaa aalamaa ka ta'e sun guddate jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Akkasii tokkochummaa rabbii, jiraatuu rabbii, wantootni mul'isan rabbii keenya maaliin beeknaa? Wantoota kanneen hin beeknaa jechuudha. Sirriitti qabadhaa wantoota kanneen. Warrabbu rabbiini yookaan uumaani rabbiin keenya ka uumaan suni huwal macbuudu gabbaramaan isa qofa. Waddaliilu ragaani qawluhu ta'ala jecha rabbii olaanaati. Rabbiin yookaan uumaan ka uumu sun mootiin sun gabbaramaan isa qofa ta'u ragaan maalii? Raqqoo jecha quraanaa kana. Yaa ayyuhan naasu, yaa ilma namaa, yaa nama ucbuduu gabbara rabbakum rabbii keessan gabbara uumaa keessan gabbara ka isin uume alladhii khalaqakum isaa isin uume walladhiina min qablikum warra isin dura dabreerlee kan uume la'allakum tattaquun. La'allakum tattaquunaa kana ulamaa'iin hiikaa lamaan hiikanii la'allakum tattaquun jechuun Allahin isiniif warra isin dura dabreerlee wanti uumeefi haa isin isa sodaattaniif ajaja isaa fudhattanii waa inni irraa isin dhoorge irraa immoo akka fagaattaniif jecha ka isin uume isa maal godhaa? Isa qofa gabbaraa jechuudha. Takki ammoo hiikaa lammaffaa la'allakum tattaquun kan jedhu kana yoo isa qofa gabbartan yoo isa qofaaf kan sagaddan ta'e isin isa sodaatuun keessani ni kajeelama waan yaadamuuf jecha sababa saniif isa qofa gabbaraa. Taqwaan maalirraa argama jechuudha? Ibaadaa irraa argama jecha. Akkasii isin isa sodaatuun yoo isa gabbartan isin isa sodaatuun waan kajeelamuuf jecha waan yaadamuuf jecha kanaaf maal godha? Isa qofa gabbaraa jechuun illee hiikan. Alladhii isaa ja'ala taasise lakum isiniif al-arda dachii ka taasise. Dachii kana rabbiin nuuf maal taasise? Firaasha taasise afaa. Wassamaa samii ammoo ka taasise binaa'an jechuun xilaa yookaan gombisoo akkas taasise jechuudha. Waanzala buuse mina samaa'i samii irraa buuse maa'an bishaan. Samii irraa rabbi maal buuse? Bishaan buuse. Samii irraa jechuun yaa duumessa irraa jechuudha. Fa'akhraja baase bihi isaan eenyuuni bishaan kanaan baase mina thamaraati thamaraalee garagaraa irraa yookaan fireelee garagaraa irraa bishaan samii irraa buuse kanaan nuu baase rabbiin. Rizqan lakum rabbiin maaliif akka waan gaafiin kun gaafatameeti. Rabbiin maaliif bishaan kanaan samaraa garagaraa yookaan fireelee garagaraa nuu buuse jennaan rizqan lakum hiree isiniif akka ta'uuf jecha jedha rabbiin. Isiniif hiree akka ta'uuf jecha wantoota kana isinii buusee jedha rabbii subhaanahu wa ta'ala. Falaa taja'aluu hin taasifatinaa lillaahi allaahidhaaf hin taasifatinaa
andaadan fakkii Allahiidhaaf fakkii hin taasifatina. Waantum ta'alamuun haala kan beektan taataniin rabbi hin qabu jechaa osoo beektan, rabbiin kophaa isaa gabbarama jechaa kana osoo beektani isaaf fakkiillee hin taasifatinaa, isooniin ka gabbartan qaama biroo hin godhatinaatiin ana qofa gabbaraa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf rabbi jechuun maaliidhaa? Gabbaramaadha jechuudha. Rabbii keessan isaa isin uume sodaadha rabbi nuun jedha kunoo isa qofa gabbaraa nuun jedha. Kanaaf rabbi jechuun gabbaramaadha jechuudha. Qaala ibnu kathiirin rahimahullah. Ibnu kathiir jedhe rabbi rahmata isaaf haa godhu. Al-khaaliqu lihaadihi al-ashyaa'i. Al-khaaliqu uumaan lihaadihi al-ashyaa'i. Wantoota kanniin uumaa ka ta'e rabbiin uuma wantoota kanniin uumaa ta'e samii, dachii, aduu, ji'a, ilma namaa wantoota kanniin ka uumaa ta'e suni huwa inni al-mustahiqu haqa godhataadha. Lil ibaadati ibaadaa. Ibaadaa kan haqa godhatu eenyu? Isa wantoota kanniin uumee jechuu. Maal fa'a? Samii, dachii, aduu, ji'a wantoota kanniin ka uume rabbiin suni ibaadaa haqa godhataadha. Yaada jedhu dubbatanii imaam ibnu kathiir rahimahullah abbaa tafsiiraa beekamaadha. Akkasii barnoonni keenya kan har'aa inshaallah asitti haa gahu. Kutaa ittaanutti dhimma ibaadaadhaan wal qabatu wantoota islaamummaa keessaa yoo rabbiif hin dalagin nama baasuu danda'an mata duree jedhu ilaallaa. Mata dureen itti aanu kun mata duree sirritti itti yaadamee qabatamuu qabudha. Dogongorri guddaan illee islaamummaa keessatti illee namoonni hedduun shirkii keessa ka seenaniin sababa wanta kanaatiin inshaallah bal'isneetiin sirritti bal'ifnee yoo rabbi jedhe inshaallah ilaallaa. Viidiyoo kan sirritti dhaggeeffadhaatiin qabadhaa isiniin jedha. Waan isiniif hin galin ammoo ibaaraa yookaan hiikaa jechoota illee kan an irra darbe yoo jiraate natti himaatiin koomentii irratti naaf barreessaa isiniif himaa inshaallah. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.